Nagaaniif araarri Waaqayyoo isiniif haa guddatu kabajamtoota jaalatamtoota maatii Waaqayyoo waldaa jaalalli hundee tokkummaa jalatti kan argamtan obboleeyyan koo akkasuma immoo dhaloota barbaannaa jalatti kan argamtan dhiiga Kiristoosii warri bitamtan hundumti keessanuu ayyaaniif araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jenna. Akkasuma obboleeyyan musliimaa addunyaa hundumaa keessatti argamtan hundumtinuu mee har'a ammoo waldaa keenya keessas kan jirtan Ar'ammoo gaafii fi deebii akkuma gaafa guyyaa duraa isinii deebifna jechuudha. Adda mata duree jinnii fi sheeyxaana jedhu irratti hin dubbannaa jechuudha. Akkasuma keessummaa tokko biraa qaba. Isaaniin wajjiniin haasofna jechuudha. Kanarraa waan guddaa hin barattu jenneen abdii guutuu qabnaa. Daqiiqaa muraasa wajjin haasofnaa gurra keessan as qabaa isiniin jenna. Egaa Qur'aanni suuraan jinnii suuraan 72 sheeka akkana jirti. قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا أجبا جدي قرآن تفوفي قرآن جني في شيطان غرغرمو مال نمي وانسان الدباسات نتيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرض أما بعد أسرت واي جني رتي هذا لما كاسم بربادا سجلي كيسن والكافتاني دبتو سرت كذا جامو جيتشون أورا هذا لما كاسم بربادا جني كوني رب سبحانه وتعالى كان يدرى بالدراء سؤومه بودمو مقاصل بالنار قته مقاصل بالنار مال جرمي أرقته وجدتني كافرة فأبى واستكبر وكان من الكافرين فأبى هندي واستكبر همبون وكان من الكافرين ولم أرقته اسكيسة هندي اللي همبون اللي ربي نما لما قفان كافرة جد أكام من مسلمة بنتين كافرة أرثوذكسين كافرة إبلو كافرة جدني أفهم برا مقاسني متي كرب برا أوفي نامني كريستان جدامين نما لما تكفان إبليس كنا غراغرم من قبني جني في إبليس ني غراغرم من قبني كافر كافرما فأبى هندي ده واستكبر إمبونه وكان أنت من الكافرين وربك أنا تربي أنا تبيك أنا تشيك جد أرتأت كافر ما فرأت ملء جنين أدق أودميك أنيسان بكلمة من جنين تكجما شيطان ما لما فا كافر إن يوجدت ورا كتاب رب الرب بؤت أمانو دي سنغالي ناغالا كافر كان لما ملء كافر برا قرآن اللي كدبته محمد اللي كدبته أجر يو في الرافود أنتاتي ملء جيجو هيا كلامي أما كان لما فات ديبنا كافر إنه راجل شيء نجافة إبسان وبليان كو ورد أجيفتان كافر لما توكو شيطان أو كان جني لا لما فهم ورا كتاب كله كان توراة إنجيل زبور في صحف الأنبياء إن أمني كافر أجد أمير سان ورا كتابة أمني سان كافر كان جدو متى دور إساقو يابرو ولتي دجانا هر أمي نانو ما جني أو كان شيطانا كان تورا إيجا أمي نبي محمد جني إنك أبامو إنك أبان أسرت واحد دخاسو دندنا جنتش كاني درا ربي ولولي أدان ديمن يوكي غارة دچه دكنا تتكدي دربامي ربي ولت ديباني أرار هنقود أمن أرار هنقباني ما جدو إساني تتمو خطامي شيطان جنتش إبليسيش توكچوم قرآن كيسات كدوفه ديغ إلمان نما كيسا كهيا أجد أمي دبته أكامت أكدوفه مالي فكدوفه نمني ربي ولول نمني ربي فأبا هندي دي واستكبر هم بوني بونون شرطيتي أجد قرآن كيسات بونون مالي دا ربي مال جدا الكبرياء مئزري بوننسي شرطيتي نمني شرطيتي نرى هيكته hin darbama guyyaa qiyaamaa jedha namichi darbame kuni akkamitti deebi'ee akka namaan gooddanyaa ta'u akkamitti akka dhiiga namaa keessa seenu yoo kaafira kitaaba didisan keessa taate malee kuni dhugaa sobarraa fagaate jechuudha waan jedhamullee miti. Ayyee amma kunoo jinniini
ilmaan namaatiin wal cinaa qabamee barsiifama akka barsiisaa amantaa islaamaatti. Minal jinnati wannaasii jinniif ilma namaa maal waan jedhu kunniin lafa kaa'ama. Minal jinnati wannaasii ajma'iin akkasuma ammoo yaa ayyuhan naasu jedhee yaa maasharal jinni wal insi jedhee jinniif nama wal cinaa qabaa yookaan wal bukkee qabaa haasaya. Maaliidhaaf barnoonni kun jinniif ilmaan namaa wal cinaa qabe? Maaliidhaaf jinnii fi ilmaan namaa walitti gooddanyaa ta'e yookaan immoo walitti hiriyaa ta'e? Jinniif ilmaan namaa akkamitti gaaf duraa kunoo kufee jettani amma jinniin rabbitti boonuu irraa kan ka'e kufee jettan. Amma kunoo nabiyyuu Muhammad jinniif ilmaan namaa wal cinaa qabee jarran lachanu akka waan jannata argattu akka waan rabbiif salaattutti yaa maasharal jinna wal insaa minal jinnati akkuma isiniin jedhe jechuun isin yaa ilma namaa hoo yaa shayxaa yaa jinnii hoo jedheetuman kaasa quraanni. Nabiyyi Muhammad jinnii fi ilmaan namaa akkamitti walitti araarsan isaanii fi jinniinis akkamii walitti araaraman jinnii fi rabbiillee akkamitti waliin araaramen deebee rabbiin jinnii gaafa duraa gad darbe kana deebi'eetiin hiriyyaa godhatee akkamitti walitti fiduu danda'a jettanii yaaddan. Asirratti yaada lama qaba. Tokkoffaan gaafii lammaffaan yaada. Gaafiin akkuma isin jettan nama walitti araarse hin argine. Eqanii duraa abaaramteerta quraana keessatti illee ka dubbatu abaaramteerta. Hanga guyyaa xumuraatitti beellama sii qabee jira. Nama barbaadde kasii dhagaye jallifadhu. Kasii dhagaye ka tole siin jedhe inumaayyuu yoo barbaadde ijlib bisawtika warijlika washaarikum fil amwaali wal awlaad. Yoo barbaadde yaabbiin itti gulufi ijoollee isaanii keessatti illee gooddanyaa ta'iini maatii isaanii keessatti illee gooddanyaa ta'iini waan jedhu akka aaduutitti akka lolaatitti itti dubbate. Tariitii yaani lammaffaa kakaasu ijoollee isaanii illee dubartii isaanii keessatti illee isaanitti illee nama sii dhagayame tole sii jedhe qajeelfadhu ibidda waliin seenta jedheen san ta'inna. Muhammadiin amma deebi'ee dhiiga kiyya keessa yaa'aa dhiiga ilmaan namaa keessa yaa'aa akkasuma jinniin rabbitti amanteerti ka jedhu kuni jecha qur'aana sanii ta'innaa sanuu ta'a malee waan kitaabban rabbii irraa yookiin waan kitaabuma qur'aanuma kana keessatti haga tokko gizee baay'ee keessatti rakkannee cinqabnee barataa turre dhugaa keessa barbaadaa turre dhugaa keessaa dhabnee gara rabbii guddaa dachiifsamii uumeetitti deebine irratti dhugaan as keessa jiru shayxanni jallataadha. Jallisaadha boonaallee. Kibriyaa jedhama. Boonuun rabbiin biratti boonni rabbiin malee hin jiru. Rabbii boona isaaf malee hin malle kana shayxanni fudhatee deebi'ee ilmaan namaa keessa kayaa'u kuni dhugaa waan dhugaa irraa fagaate waan kitaabban rabbi irraa buufame illee miti. Kun dhugumatti gonkuma hojiin kun hojii shayxanaati jedhameeti ilaalan akka kiyyatti. Barumsichi kun normaalii barumsa shayxaana irraa qophaa'e yoo ta'e malee barnoota rabbi fakkeenyaa fi almasii isaanii warruuxu rabbi alayya jedhe hafuuri rabbi ana irra jedha kitaaba isaayyaasuu fi isaayyaasi boqonnaa 60 gaafa dubbifnu hafuuri rabbi ana irra jiraa jedhee dubbate. Inni kun immoo shayxaanni akka dhiigaatti qaama keenya keessa bololi'ee jiraataa jira. Kun hafuurri shayxaana nu keessa jiraataa jira. Aayishaan illee akka jinniin ishii irra jiruu fi isarra illee jinniin akka jiru jinnii nagayaatti garuu nurra jiraa jedhaniitiin dubbatan. Ufi yeroo tokko ammoo yeroo salaataniitiin jiran sirriitti dhaabadhaa luka walitti siisaa shayxaanni yookaan jinniin akka isinitti hin siineemnaan jedhan. Wanni kun waliin dhahu. Obboleessa kiyya yoo waa'ee wal dhahuu kana sitti kaase waa'ee majinni kanarraa osoo hin fagaatin baay'ee nama rakkisa. Jinniin kaafira ta'uu Muhammad mataa isaatiin nuu mirkaneesse. Jinniin dhiiga hunda lamaa keessa yaati jedhee dubbannaan atillee moyaa ergamaa rabbii jedhanii saaban garuu tiyya adda maaliin muslima tiyya. Ta ummata kaaniyoo kaafira jechuudha. Amma laal asumattuu ina dubbii. Akkitti wal faalleessu akkitti wal layya'u. Ta Muhammadii muslimaa ka ummata kaawwanii kaafira. Silaa innis osoo muslima ta'e osoo muslimaa yaade ta'e jinniin nama hundaatu muslima ta'uu qabdi. Garuu akkuma jinniin isaa muslima jedhame sanittuu
gocha isaa hojii isaa yoo kaafne amma sagantaan isaa waan hin ta'iniif Mm. waan guddaa nama gaafachiisa. Mm. Hujima shayxanaa yookiin hujima ibliisaa hujima jallataa saniin Mm. walgitachu. Walumaa galatti yoo gabaabsine jechi kuni jecha rabbiitii miti. Mhm. Barreeffamni kun barreeffama rabbiitii miti. Hadiifnis quraannis barreeffama rabbiiti jedhee an gonkuma sammuu kee keessatti hin fudhadhulle Mhm. hin yaadulle. Sababni isaa maal waan ta'eef shayxana jallataaf jallisaa sanii waan walgituuf ta'eetu dubbiin isaanii waan wal dhayuuf. Ani waan ayaachiiftan yeroo kana dubbattani durinnaa quraana qara'u bakka qaamni kiyya naka intalaaf na godha. Isinoo wanni kun akkana isinitti dhaga'amaa laata? Waan kanarratti waa lama sadii kaasuu danda'a. Waa lama sadii wanni kaasu maali yoo jettan inni tokkoffaan waan kanarratti kan nama kakaasu hadiifni jira. Fedhii irratti. Eshi. Hadiifni Nabi Muhammad hadiisa Bukaarii qulqulluu لا شك فيه ولا تطيط ولا شيء خواتك كنغم ولا إنكارا. لا 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 يا حبيبي. إيشي. نسون حديث بخاري مال جرسيتني. أيه. لولا أنتم تذنبون لذهب الله عنكم ولا تجيء أمة آخرون مال جتشي كان إسا وسو اسم بدي دلقو باتني. isin warra badii dalaguu dide kana rabbi lafarraa fixee warra biraa fidee uumee badii ka dalagan ummata akkasiisan fidaa jedha. Tokko kanatu badirratti yookiin cubburratti yookiin zinarratti sagaagalummaa irratti nama kaasaa jechuudha. Inni lammaffaa salaata ka cubbutti nama kaasu. Salaata dhiqadhaa jedhan. Salaanni waa baay'ee isinirraa laaffisaa. Meeshaalee isinirraa laaffisaa. Bishaan itti buuftee bishaan itti buuftee jechuudha. Inumaayyuu hin jabaata jechuudha. Inna salaata tanhaa anil faashaa'i wal munkar jedha. Salaanni waan hamaa irraa nama dhoorganii jedhan. Waan hamaa irraa akka nan dhoorgine shayxanni dhiiga kiyya keessa jira akkam godhan duuba. Okay, ufii in salaatu awqaata salaataa eeggattanii in salaatu. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي سلا عدالك الشيطان يجريان كالدم جي أكسلا إيجاك أكينك آمنا ما كيس ديم وان الشيطان يسين كيس ديم وفي سلاني سلاتني اللي وما زين راسن أوغون دان دو جيشون سبحان الله بليسك يا أما أي بي أتشكي ستو جنمولو يو خاسي ummanni kunis gariin dhugaa illee jechuu danda'a dhugaa miti illee jechuu danda'a walaa silu ani salaata keessa janaabee beeka janaabaa jechuun fedhiin kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota an salaata keessa janaabee beeka jedhan isheen salaanni hamtuurraa nama dhoggaa jedhan bakka tokkotti anillee dur yeroo quraana kana dubbisu dhalaa na kaasa akka tokko nama godha akkasuma isheenni utuma salaatanu salaatuma keessa yuslaa AB isaa yookaan immoo salphina isaan dubbannu jedheeti malee jedhan isheen janaabee beeka jechuun maal jechuudha fedhiin dhiiraa kan dubartiidhaaf qabu na keessaa jigee beekaa jechuudha dhiifama naa godha dhaggeeffattoota kana kan godhu maalinni isaan hafuurri rabbi anarra jira jedhe Muhammad immoo ash-shayxaani yajriyaani kaddam jedhe shayxaanni akka dhiiga keessanitti qaama keessan keessa bololi'aa jira garaagarummaan jirtu hulee kanaa jechuudha kanaafuu adda baafattani lafa shayxaanni si keessa bololi'u si wayyamoo lafa shayxaanni si keessa deemu wayyamoo lafa hafuurri waaqaa si keessa deemu wayyaa adda baafachuun kan keeti jechuudha gooftaan barakaa sinaa godhu hayyee ittuma fufna gaafii kenna waan baay'ee irraa barattuu jechuudha jedheen yaada nabiyyiin dubartii meeqa fuudhan Muhammad asirratti hojii shayxanaa yoo kaafne hojii shayxanaatii wal qabata waa tokko waan zabana keenya kana keessa jiru xiqqoo waa dubbatuun barbaada aalimman hedduu kaduu dubbisetu jira ka ija kiyyaan argetu jira ka haadha manaa isaanii liwaaxii itti godhan liwaaxiin kun maal ishee ka kenna liwaaxiin boolla rabbi eeyyameef dhiisee boolla silaa udaaniif taatutti ka fayyadamu. Aalimman akkas godhu. Aalimman ka haati mana murtiititti himattee sa'aatii ammaa kana keessa mana murtii jiru hidhamee mana seeraa jiru ka haati manaa himatte. Kuni maalinni yoo jenne dhugaa dubbatuuf hojiin shayxanaa achi keessatti kan wal ga'e ka tarraa'e waan guddaa wayiiti wanni sa'aatii illee nama fixu. namaan ga'u jechuu barbaadeeti itti aansee waa'ee Muhammadii dubartii meeqa fuudhee yoo jettaniif
laa adada fi Mhm. lakkoofsan qaban Mhm. wanni inni harkaan qabe hundinuu dubartii isaati. Mhm. Akka dhageenyetti kawaa qur'aanni waa nutti hime nama sagali jedha. Mm. Salgan kana keessa Mm. ka ilma ofii guddise jalaa baafatetu jira. Intala Zaynabaa jedhamtu takka Zainabaa. Zaynabaa Zaynabaa baafatee Zayd ibn Saabit Zayd jala. ibnu Saabit ilma ofii guddise jalaa Kabajamtootaa fi jaalatamtoota obboleeyyan koo afaanitti kuteen dubbadha. Nabiyyi Muhammad dubartii hedduu fuudhan keessaa tokko abbaa manaa jalaa baafatanii fuudhaniiru. Mucichi immoo isaantu guddise. Sanyii warra Jiwishotaa yookaan Yihuudotaati. Zayd ibn Saabit mucaan jennu kun jechuudha. Ofumaa itti fuusisanii, ofumaa mana isaanii dhaqanii kajeelanii gorora itti liqimsanii intala mucattii fuudhan Zaynabaa siidhamtu jenna. Baay'ee nama ajaa'ibu jira. Ati hoo maal hojjetaa jirta? Warri dhaggeeffattoota sagalee kana dhageettan maal hojjetta innaa amantaa kana keessa jirta? Kan fakkeenyaaf areeda margisiifte keessi kan kee garuu maal fakkaata? Surree gabaabsite keessi kee garuu maal fakkaata? Dubartiin ija hidhatte garuu keessa kan kee hidhatteerta? Itti nu afuufa sheeka kee. hojiin Muhammad laakkaamee waan dhumatu miti. Isa tokkoffaa ilma ofii guddise jalaa baafatuun aalimman yoo gaafannu rabbumatu eeyyameera. Dhuguma rabbummaan kun eega dubartii namaa wal jalaa ka baafachiisu taate sheeyxana ta'uu asirratti beekeen amma laalka. Sheeyxana ta'uu dubartiin 8 isaa gayuu diddee fedhii isaa guutuu dadhabdee Haadha manaa dhaqee buusa ka biroo. haadha manaa ilsanuu ilma ofii guddise jalaa baafatuun kuni eebii sarinnati macarrasha sharmuxummaa daangaa dabre jechuudha. Sinigala kanatti aansee tabiraa taragaan jiru jechuudha. Taragaan jiru hadiisa isaati hin jiru. Gabroota 4tu jira mana isaa keessa. Gabroota kana booji'aa galaniin. Kunniin nikaan qabanii jechuudha. Akkanumaan itti fayyadama. Isa qofaa miti. Gabroota galtaniin hunda itti fayyadamaan ofiillee cubbutti seenee ummata kaawwan illee cubbutti seensisee gabroota akkuma galaniin jihaada deemanii miree warri durii lolaaf deeman waan ta'eef dubartii namaa giddiin ajjeesaa ka galataniintu jira. Nama osoo inni ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasuulullah jedhu sayfiin sahaabaan morma irraa murtetu jira. Maaliif beeruma jalaa fudhatuuf jette? Haadha manaa jalaa fudhatuuf Haadha manaa jalaa fudhatuuf jette. Jalan an kunno rabbitti amanaa jira. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan mormuma irraa darbe. Hati manaa namichaa hin bareedde. hin bareedde waan ta'eef. Akka malee. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota baay'ee sammuu namaa cabsa barumsichi kun warra dhaggeeffatuuf jechuudha. Itti fufee hangaafii nan gaafadha. Riilii rabbumatu haadha manaa nama jalaa baafachiisa. Zamana kam haadha manaa dhaqii baafadhu jedhee rabbiin ilmaan namaa namatti ergeera. Kun baay'ee sammuu namaa akka cabsu dubartoonni islaamaa kana dhageeffataniif dhiirran islaamaa kana dhageeffattan isin qishneessu yookaan immoo hayimaanootii qishneessu osoo hin ta'in haqqii jirtu akka barattanii fi dhugaan jirtu ammoo hoo kaamidha jettanii adda baafattanii akka beektaniif jechuudha. Eshi sheek dubartii qaban dubartii fuudhan kana guyyaa guyyaan bira ga'umoo halkanuma tokko bira ga'umoo humni fedhiin dubartiidhaaf Muhammad qabu hagam gahe? Jecha dura osoo waawii dubbatuuf ta'u Itti fuufaas. na jala hafee xiqqoo gabroota kanarraan dabalee turji man tashaa'u minhunna wa tu'wi ilayhinna man tashaa' inumaayyuu jedheen quraan inumaayyuu tafuute tanniin ta barbaadde arii jedheen ta barbaadde ofi qabii wanni ati harkaan qabde hundinuu niitii teetii. Akkanumattu fedhima dubartiitu sila amma dubartii fedhii dubartii irra dabranii ilma ofii jalaa baafatuun jaalala dubartiitiimi. Osoo akkasumattu dubartii kabajeen jettu gadi xiqqeesse gadi dhiite naaqisaatu aqliin wadiiniin osoma akkana fedhii dubartii qabu osoo haati janni akkas jirtu sun isa deettee akkamiin akka guddatee deebi'ee shaarmuxummaa dubartii kanaan sammuun isaa guutame kana osoo jiru dubartii xiqqeessa. Dubartiin beekumsallee hin qabdu amantaallee hin qabdu. Jedhanii barsiisu. Yuqanii tokko walitti qabee dubartiin akka jirtaniin ibidda keessatti sin argi jee. Asuma taa'ee beeddunii marra taa'eetuma ibidda keessatti sin argi jee nama takka shakkeen hin jiru. Maali? Hin abaartan waa abaarsa guddattan sababa wayii qabaa. Dhiirri hin abaaru?
jarri amma wanni hadiisa kana jedheef inni sababa qaba. Sababni maali jennaani? Duba haadhatti ilma jalaa baafate tanatu damma qaba. Beektaa? Shittollee qabdi. Tuuwwan hiyyeetti homaan qabdu. Namichuu mataan isaa homaan qabu hiyyeessa. Ollatu waa aanan re'ee kanniin duraan waa ollaan kakkadhataa itti fida. Inni bakka hujima san bicha hojiin isaa. Kaati jetteef illee sii deebi'a. Sa'aatii meeqa keessatti akka waliin ga'u. Gaafa shitto afuuftee baafte Zeenabaan tun hin jaalatte isiilleen akka malee. Hojiillee hin jaalatte isallee hin jaalatte. Amma Aishaa jedhanii ta durbummaan fuudhe takkatu jira. Ta mana abbaa faadha osoo jirtu itti gale takka. Ji'a sagalii waggaa sagalitti. Amma isiin dubartii walitti qabdee namichi kuni namittiin tunnurraa jallisuu heddii. Namicha kana mala itti goona koota akka lamuu isiin shittoo ittiin afuufne jettee. Maal goona jennaani? Adaduma inni mana keessan seenuun uffee jedhaa funyaan qabadha jettee. Dubartii wal geettee mari'attee uffee jettee funyaan qaba. Taan birallee seena uffee taan birallee uffee. Maali? Uffeen ajoofte waanuma ajooftuuf hin beekne. Ahaa shittoo kana lamuu shittoo hin dibadhu jedhee kakate. Aarii dubartii isaatitti aarii gabbayeet. Dubartiin akka jirtaniin ibidda keessa isin argee. Ibidda keessa isin argee. Ibidda keessatti ibidda gangaa. Tama isii waliin ciisu tana. Tama isii irraa nyaatu tana. Tama isii keessaa dhalate tanatu. Kana dhalate kana warra ibidda ta'uu ragaa tokko malee ka kitaabban rabbii ka achiin dura bu'annuuf hin himin. Kana jedhee dubartii kana gizee kam waliin gaa isa jetteefi sa'aatii tokko keessatti waliin gaa jedhe. Sa'aatii meeqa keessatti? Sa'aat akka keessatti dubartii sagalii kanarra lufee gabroota afurii tanaan wal qabate. Sa'aatii takka kana keessatti. Maali ati jennaaniin ana humna nama 30 naa kenname jedhe. Humna 30? Humna. Quwwaa qaban. Namichin siin naman. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Waaqayyoof akkasuma obboleeyyan kiyya jamaa Islaamaa dhiiraaf dubartoonni sagalee kana dhageeffatan. Dubbii kana yoo dubbannu yeroo hundumaa irra deddeebi'e isin qishineessuu gad isin xiqqeessoo osoo hin ta'in haqqiin jirtu maalidhaa kan jedhudha. Maaltu dubartii sa'aatii tokko keessa wal nama geessa? Hafuurri kun eessaa dhufe laata? Dubartii kan nama taasisu kun dubartii kan nama dubartiif nama godhu kun eessarraa dhufe? Isin yeroo gara almasii isaa kana dhuftaniin utuun dhufiniin dura dubartii jaalattu isin? Dubartii atta jaalattu? Haati manaa isin geetti? Ana immoo gara almasii isaa aga dhufen fuudhe waan ta'eef mee rabbi sodaadhame isin natti hima. Ani dhugaa dubbatuu fi somnina keessaa bayyaa gara almasii isaa dhufe duraanin soba. Afrikaa TV jedhanii TV Suudaanii irraa dabru tokkotu jira. Yeroo wayii dawwalee gaafadhe. Sheekoleen zinaa gootii jedhee dawwalee gaafadhe afaanuma kiyyaan. Afrikaa TV kanarratti. Gaafannaan sheekoleen zinaa hin gooti sobutu haraama malee naan jedhe. Sobutu haraama malee? Sobutu haraama malee sheekoleen zinaa hin gooti jedhe. Ani zina keessa dabru keessa dabreeti nama salaata keessa janaabu. Kana nagaafatta naan jettani? Nagaafatta obboleessa kiyya. Abeet rabbii kiyya. Abeet rabbii. Kabajamtoota. Yeroo waa'ee isaan haasaa dubbii isaan dubbatan keessatti dubbii kanan qusatanii afaan keessa jettanii yaadina irraa haa barattaniif. Dubbiin jirtu cubbuu irraa fagaachuudha malee cubbuu garuu paantii irraa mulqitee barsiisuun rakkoo hin qabu. Garuu cubbuu hojjetutu rakkoo qaba malee. Kanadha bifa kanaan nu hubachuutu isinirraa eegama. Akka irraa barattanii fi haqqiin jirtuuf maal keessa turre jennee yeroo fakkeenyaaf laayifii keenya sheerii isinii goonu wanni keessa turre kanadha. Fakkeenya ortodoksii yoo fudhattan dubartiin mana bunaa keessa jiran isaanii ofii ammoo muka ofirratti rarraasaniiru, muka bocanii ofirratti rarraasaniiru, baala nyaataa oolanii barandaa oolan isaanii ofii muka ofirratti rarraasaniiru. The same spirit jechuudha. Maaf jenna lachanuu dhakaadhaaf salaatu. Kunillee dhakaa gurraacha biyya Arabaa jiru laalee salaata. Kunillee dhakaatti dhufe taanaan konkolaataa dhufnaan sanuma jechuudha. Abbaan tokkochumatu dhalcheera jarana. Abbaan tokkichuma haati garagara illee yoo taatu hafuurri kun kan isaan dhaleeru tokkuma jechuu barbaanneeti. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota. Yeroo kanatti ummanni Islaamaa Islaamummaan tan barsiifte ilmaan namaatii fi jinnii rafiiqa goote. Isa tokko gaafadhee jennaan akkana naan jedhe yeroo tokko. Isiniif jinniin hiriyyummaa qabdanii jennaan tokko immoo a'uuzu billaa hin qabnu naan jedhe. Inni kun inni tokko immoo hin qabna bifa itti hin qabnuun garuu hin beeku malee hin qabnaa jedhama gara duubaatti deebi'utti jira jechuudha. Nama haasaa kiyya irratti gara duubaatti gara gaafii jalqabaatti deebaa jira jechuudha. Amma
namoonni kunniin yoom hijaabaan kun irraa mulqama jettanii yaaddan jarri kun garuu shuuf nabiyyi Muhammad illee jinni waliin jira jedheera namoonni illee jinniin akka isaan keessa jiru illee dubbateera daawaa isaanii keessa teettee jinni illee dhageeffatteetta faqaalu inna samiina qura'aanan ajaba jette isiin illee jinnoonni illee jechuudha namoonni jinnii kana yoom isaan jinnii irraa adda bahuu danda'u namoonni jamaan islaamaa kun asirratti jinni irraa ka adda bahuu danda'aniin jedhee yaadu waa lama kaasuu danda'a inni duraa mee qura'aanuma kana beekutu nama barbaachisa kama qabataniiran kana qabatanii dhugaa waaqaa siin jedha nuti qura'aanni kuni asiin dura yoo aalima waa gaafanne aalimni deebii qura'aanaatiin ala nutti deebisa waan biroo haasa nuka isaa san fudhanna malee waan qura'aanni isaa san fudhammee fakkeenya sii kaasa ayata tokko akka namaa ifa ta'uuf isaan du'aa ka'eera jedha qura'aanni وما قتلوا وما سلبوه جدا غرب رات التنجن اللي ررافن اللي جدا ايش دعاء خاوكنا اني متوفيك ورافئك كنا ورافئك كنا دوب عن سنيد كعفو مو عفو دوب عن سنيد دوبا مو مال عفو ديبس ان ذو كان ورفسر نولي اكست فسرات الري ummanni jallinna kana keessa gabrummaa shayxanaa kana keessa zimmuutii keessa wal ajjeesuu keessa wal jibbuu keessa bayuuf dursa quraanuma kana beekuu isaa matama quraana qarqar qaban hin beeyne hin qaraane barakallahu tokkoffaan kan lammaffaan kitaaba rabbi irraa buufaman hin shaaramne hin jira quraanatu dubbataa jira kitaaba rabbii meegaa bitaniituma dubbisu gara koonillee dhufuunaa taa'u haa dubbisanii akka nu amma quraanni rakkoo akka qabu Muhammad akka rakkoo qabu nu himaa jirru kana rakkoo dhufanii haa nu dhiyeessani bakka kana lamaan kallattiin isaan furmaata isaanii godhu akka kan egaa kabajamtoota ummanni islaamaa wanni isaan harka qabatanu isaan hin galleedha kan jedhan sababiin isaa quraanni isaan harka qaban macaafni qulqulluun sirriidha itti bulaa jedha suuraa maa'idaa boqonnaa 5 lakkoofsa 44 irratti Tawraati sirriidha itti amanaa jedha. Tawraati jechuun macaafa seerotaa jechuudha. Kitaaba seerotaa jechuudha. Shanan seera uumamaa irraa kaasee akka seera keessa deebii kan jiru. Kitaaba Daawuditti wa'aateenaahu Daawuda zabuura. Daawuditti zabuuriif kennine isatti amanuu akka qabnu. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط القرآنين كتابي لي رب الرابو فما كان غندما أتو غرغرهم باسين اتأمانوا أخم لأنه فرق بين أحد منه جرى آيات قد يودب ببنيتشون كان أتو غرغرهم باسين اتأمانا آخان جرو قرآن ما كان دبسوق أوا قرآن كان وسرت فسروا جل كمان جركوني كتابي لي غتا أرغتشون دنا كتابي لي غتا نغاف أرغتان غرو أمو يسوس أرغتشون غرو سالبانا نتفكاتا أكان أما يسوس أرغتان بري أرغتان مو جرين أرغتان أنا هاجا يسوس أرغت ولا كيف تندند غرو واتوكو يبسون دندا أنا أكي جنة فزاب غلنو غنادا هر فيا أرغتون بقنا أرغتون شيطان مقال مسيح إيساتين يودايان كخليسا غودنيا نونتور نورا بقاتون جيرين نكي نرا أمس بيكمس سمون كنكي خليسا مال كيسا توري مال هبتو قبا أني سيناكي يا غبابسيو دبدا نتيما إن برباشي سمالي بجنة كتاب نقول كلنا كنا جدا كم سكرنا تاچونا كبغو دم يتنسى دلنا سوير ولي فرجيسو كيسني في أكاس مو إيجا هولي تشاتيني مو إيشي تيجر كنا في مجرين يكيسا تورتيو إسان لجي فتوتا كنا في يرو رغاباتاني نموني جرين نساني أولكا كآدمان مالفا كيسا تورتان جنين إسين كيسا توري تبتابين إسيني قرامي بيك إسيني دقماميرا yoo isin fakkeenyaaf daggamameet inje quraanni isin keessa ture isin quraanni isin qaraatan hadiisni isin qaraatan maaf isin irraan dhoggine ture ayyebe asirratti annama barumsatti amanuudha nama barumsatti amanuu madarasaallee 12 baradhee fixee jira kitaaba saga tirmiizii nasaa'ii ka jedhamutu jira hagas lallaalee jira garuu waggaa 5 amantaa kana balleessuuf irratti hojjetaa ture amantaa kiristaanaa waggaa 5 bakka hunda deemnee ummata kiristaanaa kana dhabamsiisuuf pheenxee kana dhabamsiisuuf yaaliin nu goone bu'aa bayin nuti hin goone hin jiru edaa lakkaa nuti wanni kana wajjanuuf quraana hin beennu ada quraana hin beennu harka duwwaa fiinna keessi keenna boqannaan qabu
sammuun teenna beekumsan qabdu qur'aana rabbi irraa bu'e jennee harkatti qabannu kana keessa adaa rakkoon jira. Deddeebinee olamaa ayyoo wal arginu deddeebinee waan gaafii nama keessatti uume yoo gaafannu deddeebinee rakkoo jiru yoo gaafannu rakkoon akka jiru akka hubannoo nuti hin qabne irra deddeebi'anii warri olamaa'in gara almasii isaa dhufan yoo nu hubachiisan deebinee immoo ifnana keessa akka hin jirre dukkana keessa akka hin jirre of argine gara almasii isaa kana dhufeera. Akkamiin dhuftan? Maal keessa turta? Waan keessa turtamee waa tokko lama maqaan dhaya. Ani erga baradhee barumsa xumuree akkuma sile isiniin jedhe waggaa 5 amantaa kana balleessuuf erga hojjadhee booda barumsa lammaffaa dabalatuuf gara Su'uud Arabiyaa imalee ture magaalaa Xaa'if markaza Abdallaa ibn Fahad jedhamtu irratti waggaa 3 homaamaaf barataa ture. Kaza achitti illee barsiisaa tokko wal agarree barsiisaa biyya Masriiti Fu'aad jedhama maqaan isaati inni muslima gubbaan isaa. Hafiza nu barsiisaa taraawiillee isatu salaachisaa guyyaa jum'aallee isatu gorsaa keessi isaa garuu almasii isaan cuuphameera. Waaw! Almasii isaa beeku. Almasii isaa beeku. Xaa'if keessatti. Xaa'if keessatti. Isaa beeku isaa amananiiru. Sirriitti dhibbaan dhibbatti. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota kanarraa maal barattu? Biyya Arabaa keessa jirtan warri hundumti keessa jirtan keessatti isaan waliin salaataa isaanitti yeroo baay'ee isinitti himan yeroo baay'ee. Yeroo uffata isaanii miiccan maqaa Yesuusiin jettanii isaanitti yeroo indoom salaanni gahe jettanii kaatanii waliin dhaabbattan isin immoo kan dubartii wajjin kan dhiira wajjin gaafa dhaabbattan maqaa Yesuusiin ibiddi olirraa dhufe si haa tuqu jedha waliin salaatuu hin dandeettan jechuudha. Indoom yeroo amma Arafaan dhufaa jira mire Ramadaanaan booddee achi hin dhaxxu arama intin xawaafuun dhufaa jira achi in dhaxxu garas yeroo dhaxxan dhakaa gurraacha harkarra keettanii in sallaatu in kadhatu jigi jettaniini waaqayyo gooftaan immoo yeroo gabaabaa keessa waan addaa nu dhageessisa jechuudha. Kana yoo dhageettan humni addaa akkasiin irratti dhangala'u naa gala jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Lakka namni baay'een hin salaachisaa ofii Yesuusiin argateera jechuudha. Waan ajaa'ibaatu wanni nutti maa jirtan sheek. Namni baay'een ani yeroo baay'ee gara gooftaa kana dhufee ka'een ji'uma muraasa masjiida keessa ture. An daawaa kiyyaan jijjiira masjiida keessatti. Daawaa jijjiiree jennaan ijoolleen quraana barsiisu baay'een isaanii gara pheenxee dhaquu jalqaban. Booddee jarri kun na ajjeesan jedhee booddee keessaa bahe malee namni achi keessatti hojii hojjechuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf gooftaan isin haa eebbisu. Bootama jirtanii dhaabbadhaati humna Kiristoos am yeroo baay'ee lallaba kana yeroo lallabu mucayyoon takka ijatti hidhattee kaate du'aayi aamiin aamiin jette akkuma warraatti abatte ammoo footoo of kaaftee daa ergiti yeroo baay'ee jechuudha. Bifa kanaan itti fufuu dandeettan jechuudha addunyaa hundumaa keessatti jechuudha. Gowwaan ta'inaa ijoollee. Hey dhagaattanii bakka jirtani gowwaan ta'inaa jechuudha. Look biyya Xaa'ifa keessatti ofii salaachisa saraayii salaachisa jumaal salaachisa hooqaata salaataan salaachisan qaraasisa ofii Yesuusiin qaba. شكرا لعيسى بن مريم لعيسى بن الله مكان زائد بفم. الحمد لله. ويلكم. طيب برسيسي تكوني دعوة إسار رقافة درانا تقالوا همبوي لقا دبتوف ويا جمعة إن كتبا أكا أمتا كتاب الرانقل سمو كيسا قد جيسا قافة كان وايا كتاب بني كان إرد الدبئ دبتا ani karakkaru jammare asitti maal waan ta'eef asii waan irra tureef ummata pheenxee kan ummata kiristaanaa kana waa wal karakkaraa turreef namichi kun daawaa ofii wayii of keessaa qabamu dhuguma waan rabbi wayii nu hima lakka aadaa keessi isaa nuuraan cuuphameera nuura rabbiitiin guutameera dormi isaatitti nawaamee dhugaa jiru na hime wal karakkaraa turre galgala irraa qabnee aga sa'a 8 karakkaraa ture xumurarra waan na dadhabsiisuun waan na kuffisu wayinatti haadha tagabayaa dhaqxu eeggatammoo taduuta eeggatanii naan jedhe tagabayaa dhaqxee galtu waa baay'een namaa galte harkuma duwwaallee yoo galte haadha galtu eeggatanii jedhe maharreen Muhammadiin ati jettu Muhammadiin nuti jedhaa jirru waa wayii dubbate hadiisuma tokko maali inni sun jennaani ilmi namaa adaduma haadha garaa keessaa gadi bu'uun sheexanichi dhiiga keessaa yaa'u sun eboo ofii itti naqa jedhe Muhammad jedhe. Eboo ofii. Nama tokkocha malee sun kamiin jennaan Iisaa ilma Mariyamii qofa jedhe. Gulaaman ta'e kana. Gulaaman zakiyyaa. Ilma kana maaliif adda ta'e? Kanaaf namicha cubbuun cuuphamee fi namicha rahmata rabbiitiin cuuphame situ addaan filata waan jedhu barsiisichi naa xumure. Achi keessa kiyya osoo dhibamu ka'ee umraa deeme umraa jechuun ka'abaa sanirra dhakaa sanirra naannayanii
haga achi seenanii fi xaa'if irraa labbeek Allahumma labbeek labbeek laa shariika laka labbeek innal hamda wan ni'mata laka wal mulku jedhaa deemanii yoo seenee gizee torba naanna'anii gizee shayyoo naannayu wanti wayii natti dhufe amma namni wayii ka dheerinni isaa samiif dachii kana gahu dhuguma ati karaa barbaadu biyyarraa kaatee as dhuftee naan jedhe manaabaa miti kun zaahira in deemaa jira guyyaa adiidha jennaan ani yeroo san keessatti bakka waanii wallaalee indee shayxanni biyyatteen ofirraa ijibbaadhe ammas asitti nafaana jira a'uuzu billaahi mina shayxaanir rajiim jedheet jahaffaa zooruu itti ka'e ammallee jahaffaa hin dhufe ilma kiyya naan jedhe amma bifa namaatitti deebi'ee karaalleen ana dhugaalleen ana kun dhagaa malee homaan jiranii harka keenyatti kenni ani si jaaladha afaan arabaati ani si jaaladha jedhee harka isaa na qabuuf yoo inni naan tuqu gaggabee kufe hospitaala deemee achitti doktoroonni ganamarraa kaasanii aga sa'a 11 na marammaraa turanii kazzaa uma takkan arginee ani dhibee Yesuus malee dhibee biraatiin hin qabamne hin fayyee achi biyyatti na deebisanii waggaa tokko barsiise aga biyyatti deebi'e madarasaa waggaa tokko barsiise boodarra sitti himamee jira dhugaalleen sitti himameera karaalleen sitti himameera kanaan ala maal eedda ka jedhamu xiniqqaaqee isa xumuraa natti kenname kalaas akkanatti gara gooftaa Yesuus dhufne yaga dhufne maqaan waaqaa haa eebbifamu inni nama gargaare maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu akkamitti namni nama rabbiin arguu danda'a kan jettaniif kitaaba raajii Isaayyaas boqonnaa 6 irratti Isaayyaas namticha yookaan immoo Yesuu'a raajiin jedhamu suufii keessatti akkana jedha rabbiin gubbaa irraa hamma gadiitti uffata dheeraa uffatee Beetel Maqdasiin keessatti argee jira arguun hin danda'u rabbiin bifa karaa illee namatti mul'ata jechuudha. Kanaafuu rabbiin isin mul'ate dukkana jimii sana keessaa gara ifa dinqisiisatti isin waame maqaan isaa bara baraan haa kabajamu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota gaafiif deebii guyyaa har'aasumatti dhaabnaa guyyaa biroo walitti deebina. Waan baay'ee irraa barattu namni baay'een indoom gara Kiristoos kana dhuftaniitiin akka sheexxisaa biyya keenya daa'imman juwwee taphattanii meebii lubbuun keessan asiifas isin dhaa jiraattan amantaan isin keessa turtan dukkana ta'uu isaa beektanii ifni Yesuusiin malee kan biroo akkam taane. Yesuus ifa jireenya bara baraa akka ta'e beektanii isa duukaa qofa akka buutan adaraa isiniin jedha. Asuma irratti isin dhaaba sheeka maqaa dhaggeeffattoota keenya maqaa jaalalli hundee tokkummaatii fi akkasuma maqaa obboleeyyan keenya waldaa dhaloota barbaannatan baay'ee isin galateeffannaa barakaa nu ta'a. Amiin isinillee ulfaadha. Barakaa ta'a. Amiin.